Kanaaf sagantaa kana kaayyoo isaa keessatti warra abbootii eebban jalqabnaa sanarra garuu namni jiru kun mataa isaa wal baruu qaba. Garuu namoota baay'een jala hafaniyyuu sagantaan dhugaa dubbachuu fi sagantaan kun karaa kan walitti maaliif karaa kan keessattuu waan karaa kan gosa kan gochaa jira ana mataa. Sababni isaa maali? Gochi kun immoo walitti ta'e walitti akkamitti kun kabbadaa waliin kun walitti barataa ture namni barsiistuu muraasa barattoonni muraasa. Ayuh berarti erga kata kalau ini juga begitu lebih dan Muhammad hadda nah ini sudah kalau jadi jual ini yang ini nama kabar baru hari ini masa orang jadi dulu uang istilah dan kau uang bukan ini anggaran teman obo lula Abbaa sendiri obo tersebut siapa Gadaa sampai kamu awal kamu nanti kau baru membaca taruhan pemula kau aja karena dua ini tadi itu suruh orang ini ada kisah dan aja pak udah deh saya terkait dengan perasaan berada di makan. Ini Seenaa kan jedhama. Itu gara sulki bara ada barang. Dur berarti amat adalah pasti bersih di
Abbaa Seenaa barsiisan. Barataa gaasha Xalaawunii fi gaasha Tasfaayin ture. Baay'een keenya baachi tokko illee yaada bantii ta'aa. Amma ministeera barnootaatti dhaabbilee barnoota mana hoogganaa. Namni Kapres, malu kan ifam. Nau kaca ifam. Anak semua le, jadi kan dia itu. Dari mana dah sains bersih. Sains waliin beekaa. Barsiisota kooti jechuudha naafisi. Amma luba baay'inaa barsiisan ture. Gidda kera murraa wallagga keessaafi geedoorraa kiimooyyee fincirraa gara 992 gara balisootti kan teeknika keessaa garsuu keessatti immoo 996 walakkaa irratti barsiiseetanii ammas deebi'ee teeknikatti luba baay'inaa. Kan dhuguramera kaitaano eebba akkuma aadaa keenya baramee eebba gabaabsinee kan sana warsiifataa keenyatti seenee sinuma sadarkaa qabda. Sinumtu beebisaati sagantaa keenyatti seenee bakka abbaa bokkuu nama sadii beebisaa. Isaan ittiin qabaatan. tole galmaa fi mana keessatti ta'anii teebbisu taa'ee eebbisaa na of kalchaa. Of kaltiin egaa karaa dhiigaas karaa hangafumaa sin jiraa karaa lameenuu na of kalchaa. Yaamee waaqni halkan edaa nagaan nu bulchee kan idda wal argine turres immoo bakka kana nu qaqqabsiisee walitti nuuf galata argatu. Ammas galata argatu. Hayyee waaqni immoo bu'aa keenya dadhabbii keenya kunoo nu agarsiise isaanis iddoo guddaa nu qaqqabanii kan nu qaqqabsiise waan galata argatu. Waan galatoo qofa barbaada. Galatoo biratti immoo waan fayyaa nuuf haa kennu. Umurii isiniif haa kennu. Nagaa isiniif haa kennu. Umurii arraangessaa gonfadhaa. Fayyaa gadamsaa argadhaa. Biyyi keenya biyya nagaa nuuf haa ta'u. Biyya addunyaa nuuf haa ta'u. Oromiyaan lalistuudha. Oromiyaan lalistuu kana mee waan lalisummaa ishii dhugaa nuuf haa taasisu. Abbaan dhugaa argatu. Kan dhugaa dabsu waan nurraa ittisu. Kan nu miidhu nurraa ittisu. Kan nu hidhu nurraa ittisu. Kan nu ajjeesu nurraa ittisu. Kan waan qabeenya keenya saamu nurraa ittisu. Hayyee biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u. Dhugaan kan abbaa dhugaa haa ta'u. Qabeenyi kan abbaa qabeenyaa haa ta'u. Hayyee jalaa ba'aan keenya immoo akkanuma fulla'ee qacceen keenya haa bal'atu. Hayyee mee akkuma addunyaatti mee waan dhimee nagaa nuuf haa buusu. Inni nama miidhu nu haa dhiisu. Bakka hojii alatti kaastii godhadhaa. Manatti maaddii godhadhaa. Gurri keessan gaarii haa dhaga'u. Sammuun keessan gaarii haa yaadu. Ijji keessan gaarii haa argu. Afaan keessan gaarii haa dubbatu. Harki keessan gaarii qajeelloo haa raawwatu. Kan kanarraa nama dabsu waan nurraa ittisu. Inni guddaan immoo dhugaan dukkana keessa jirti. Dhugaan ifattaa baatu. Abbaan dhugaa haa milkaa'u. Inni dhugaa darbee deemu haa dhiisu. Nuti habaaru haa dhiisu. Kan keenya dhiisee kan mataa ofii haa yaadu. Hayyee anan manan jedhee bakka nan xanqise waan itti nuuf haa guutu. Horaa bulaa gadaan qofaa gabbina. Sadeessuu irratti hangafuun jira. Hangafatu dursa. Hangafni isaa isa taanee hangafni duraan jira as keessa. Namni waluma keessa waan ta'eef. Nuuf haa eebbisan abbaan. Waaqni nagaan oolchee nagaan nu haa bulchu. Hunduma keenya nagaan haa godhu. Amma walitti nu sassaabdan kana Waaqayyo umurii dheeraa isinii haa kennu. Wal barbaaddanii wal sinaa jabeessu akka jirsaa sinaa jabeessu. Inni ammatti jalqabame kun Oromiyaa hundumaatti deemee akka inni wal barbaadu akka inni galateeffatu haa godhu. Akka hurjii nu haa baay'isu. Akka tulluu nu haa mul'isu. Waan hankeenya barbaadu immoo illee nurraa haa dhorku.
waaqayyo nuuf kana orku kan itti godhamu Sadaffaan luusa. Kan mana golamu. Irra buusaati nama jira maaliif hin eegata eessa deemtu? Naaf kashaa waaqayyo lafa nagaa bulee lafa nagaa nu oolchu. Sagantaa kanallee warri kana yaadattanii walitti qabdanii galateeffannaadhaaf qophii kanaaf geessan waaqayyo sinaa eebbisu. Fuula durattis sagantaa kanaa ol ta'utti saganteeffannee irraa nu haa milkeessu. Waa hunda nu akka qabsiisu. Isaanis umurii har'aan keessaa haa kennuuf nurra oolanii haa bulan. Mana nagaatti nu haa galchu. taa'uu dandeenya. Ayyanas loo uffata. Duraan dursee yeroo hamaa hedduu keessa fixataa nu baay'isee rakkoo hedduu keessa nu dabarsee asii dhugaa'uudha. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Waaqayyo as ga'u as keenyeen wal arginu godhee guddii wal arginu wal galateeffachuudha. Bu'aa bahii dheeraa keessa dabarsee asii waan nu ga'eef galanni keenya kan hunda keenyaatu Waaqayyo naaf godhee jalqaba. Itti aansuudhaan keessummoota keenya kabajamoo barsiisaa Xalaa'uu Lammii fi barsiisaa Tasfaayee Ciibsaa akka nuti barattoonni isaanii waamamuuf immoo Abbaa Seenaa fi barsiisaa Abbaa Seenaa fi barsiisaa Abbaa Gadaa jennaanii kabajamoo keessummoota affeeramtanii dhuftanii kabajamtoota hiriyoota keenya yaadni kun akka hojjatti jijjiiramu yeroo keessan nuti hunqusatiin jaalalaa fi gammachuudhaan koree taatanii hojjechaa turtan hundi baga nagaan dhuftan baga guyyaa galata galfannaa kanaanis hin ta'e nu gaheen jedha. Dabalataanis obboleeyyan keenya biyya keessaa fi biyyoota alaa garaagaraa keessa jirtan hundi haalli yeroo fi qaala'insi jireenyaa utuu isin hin danqiin yaadni kun yaada kooti jettanii yaadaa fi maallaqaan wal utubnee akka raawwii kana geenyu waan nu taasiftaniif maqaa abbootii keenyaa lamaaniitiin ulfaadhaa galanniif gammachuun isiniif maatii keessan hin dhabinin isiniin jedha. Dhumarratti abbaan Seenaa fi abbaan Gadaa barsiisota mindaa madanii mindaa isaanii milkii barattootanii fi yeroo dheeraaf ananii jireenya hojii isaanii hojjetanii abbaan Seenaa tajaajila dheeraa qabanii mana hidhaas galanii turanii namni jaarsi magaalaa guddataa hojii isaan magaalaa keessatti dammaqsuudhaaf hojjetan wanti critical keessa baasanii gaafa yeroo amma maaliif naariyaa himuu kana magaalaa amma iddoon itti jedhanii deemu. Amma iddoon sirriitti uummata koo tajaajilu na fiddu jechuudhaan dhagaa diinni itti darbataa ture sammuu ilmaan sabaa keessatti utubaa haala yerootiin hin daddaarne dhaabuu keessan nuti ilmaan keessan hin dagaluu yeroo itti hojiin irraa mari'atamanii sababiinis irraa dhaabbatee maal jedhaniini
mindaan qabu maaloo rakkadhee jedhee namni na gargaaraa jedhaa miti. Isaan immoo abbaan koo mindaa nyaatee miti kan nu guddisanii galee tan qotaa nafa abbaa koo jedhanii actually qotullee deemanii akka jalli isaan irraa citaa ture na yaadadha gaafa dabaree isaanii jalli isaanii kan isaanii gaaratti cufama ture jedhanii. Anyways rakkoo akkasii keessa darbaniitu hin jilbeeffanne. Rakkanne jedhanii gara maallaqaan hin sossobamne. Kaayyoo ofiitti sabboonummaa ilmaan ofiitti boonanii cimanii galmaan ga'u rakkoo jireenya keessa bu'aa bahii jireenya keessa jiru dandamatanii kaayyoo ofiitiif dhaabachuu nu barsiisanii jiranii. Itti aansuudhaan immoo wanti nani barsiisaa Tasfaayee Ciibsaarraa yaadadhuu fi daganne maalinni anaan directly class keessatti nan barsiisne koreema daree dabalataa ta'anii tutorial classii nan barsiisu turan. Ani herreegaan dadhabduus miti akka warra kaanii xiyyiitis miti. Innaa deebiin hojjedhu karaa gabaabaa keessa hojjechuu barbaada. Isaan immoo san jaalatan baay'ee haaran ture. Hin jaaladhu ni yoo nuti ishii gabaabdu karaa gabaabduudhaan deebii arganneefillee naa karaa kanaan hojjetu. Warra immoo karaa jinaannaa naannawarra deemtu sanarra hojjetanii fidan isaan jajjabeessu. Kanaaf inni warra herreegaan jabaa malee jaalatu jennatti isin siqu ture. Garuu yoo sana naan galu ture hiikkaansa bulee tureetanii maal jechuu akka ta'e naan galee. Karaa shorti kan deemuun maal akka taatee fi karaa xaraa keessa deemanii firiisaa argachuun maal akka taate kan naa galee turee buleeti. Kun immoo jireenya isaan keessa darbanii haqa gaarii isin agarsiisaa fi kanaaf walumaa galatti cichoomina nutti himtanii osoo hin taane akka dungoo baqxanii ofii jiraattanii nutti agarsiiftan waan ta'eef sammuun keenya yoo biyyuu isin hin dagatu kan jedhudha kaayyoon guyyaa kanaafi. Oolmaan keessan galatoomaa jechuun xiqqeessuuf osoo hin taane akka yeroo hundaa isin yaadan akka nu beektaniif qofa haala kanaan isin arguuf walii galle jecha biraan qabu ulfaadhaa fayyaa fi umrii dheeraa nu jiraadha. Fayyaa fi umrii dheeraadhaan nu badhaadha. Ilmaan itti haara galfadhaa isin jenna ulfaadhaa galatoomaa sagantaa Abbaa Seenaa hedduu galatoofannaa. Akkuma ishiin amma kaaste barsiisummaan kutaatti galanii dirree yookaan barnoota hawaasaa barsiisuu qofa miti. Beekumsa nama qabu qofa miti. Eenyummaa namaa qabudha. Personality development. Namni maal akka ta'u, hegereen nama sanaa maal akka ta'u qaruu of keessaa qabu barsiisuu zaatiitu narchee jedhu kan kaayyoo barnootaa keessaa tokko jechuudha. Yeroo baay'ee namni barsiisummaa kana barattoota kana barachuu kana waan beekumsa qofa yookaan saayinsii yookaan teekinooloojii yookaan herreega cimuu qofa miti dubbiin. Barsiisonni kunniin isa qofa miti praaktikal fakkeenya waan gumii herreegaa yaadatu waan gumii keessatti ilaalaa turan herreega kutaatti nu barsiisanii achi baanee hiree dhaqnee herreega keessatti appilaayi ta'aa jira oolaa praaktikal appilikeeshin kan jedhamu. Kanaaf kaayyoon gurguddaa barnootaa kan sadarkaa qabsiisan jedhu eenyummaa keenya ni qaran beekumsaan waan baranne sana immoo hojiirra oolchuudha. Afaan Oromoo gaafa barsiisan afaan Oromummaa keessa qabaa jedhu Oromummaan immoo maal of keessaa qabaa gumii aadaa afaan Oromoodhaa. Waan irreecha, waan waaqeffannaa, waan aadaa, waan hunda of keessaa qabaa. Isa bulchuudhaan nu qaran jechuudha. Kuni kaayyoo barnootaa guddaa sadan sana walitti qabanii nu barsiisanii eenyummaa keenya qara waan ta'eef kanaaf beekamtii kennuu jara kanaa galatoomaa jechuun barbaannee waan seenan qabatee fi hedduu galatoome seenan kan ta'an gaggabaabsinee walaloo gaggabaaboo namatti dhiyaata. Tokkoffaan gaggabaabaa keessu itti walaloo keessu jechuudha. Ammalli warra gamnaa haamilee tokko jedhu kennaa fi Waaqni hunda dursiisee jara karaa wal agarsiisee nu mara nagaan tursiisee kusee nu tursiisee har'a ijaa wal agarsiise galanni isaa ta'u uuma hundaafuu nama.
Jedhaa egaa gaafa mini miidiyaa keessatti barsiisaa xallaboon akkatti maayikaa qabatanii bakka itti reediyoo cufan barsiisan irraa kaasnee gaafa immoo barsiisaa tasfee yookaan immoo abbaa gadaa wajjiniin wayititti bishaan haroo wayitti dhuyaasas warreen mana murtisaa adamoo shirootu fugaa ergituu baasuu hin dandeenye amma waa tokko dhufaa hin dabara beekee mata duree walgahii kiyyaa nooruu jetti. Nooruun isiniin jedha. Sana ol irraa qabu. Jooruu keessan kaleessaa galfatan dhumne jabdu galaa keessan nyaata irratti homaaf qaban. Oolman keessan kaleessaa jira qalbii hunda keessan kam dhiyeetan kam dhiyeessan maal jedhu rafee dhiyeessa. Akkuma dubbii geeraraa miiraaf yaadan yeelalaa akaayee sibiilaa qixeeffata ilmoo dhiiraa akaayees waa buhannee safuuf duudhaan guddannee har'a garra birrataa qoma beeknu mil'ataa keessa garaan dubataa akka baraas dubbataa hamma namaa subataa. Yoo nageenyi daddabaa gaafa waa'ee keessan ka'u fagoo walitti lallabaa isaan ijaan isin arguuf hunda keenya gaggabaa kanaafan nooruu jedha. Nooruun harka hin deebisu miira keessan waa himee qalbii laga teessisu. Otoo ka keessan jabne islaa waa meeqa goona akka baraatiin malee biyyaafuu taana yoodha cechanii kaayyoon ta'uu murannoo qorsa garaa eersanii kaasuuf kufu obsanii dubbii yaraa tirsanii baasuuf lubbuu raafamu bubbee baraa. Wanti kaleessin keessan jira keessa kumootaa yoo tole fakka keessan fakkeenya beekalootaa sana achi maal baastaana duuba kabootaa soora dhaqaaf dhangaa yoo mi'aayi nyaatamaa gumaacha keessan malee of ta'uun ni yaadama ijoo jireenya har'aa kan namummaa faqiiqaa kan hin ciifne halkan guyyaa waan sa'aatiif daqiiqaa hiriyaa nuuf teeqaa ija keenya isaa kan gumiin aada feerreegaa walitti nu baksan akkati kan loon eegaa otoo isin hin ta'in maaltu waan nurraa eegaa. Aadaaf seenaa qorachuu, afdabartee qorachuu, afoola waa barachuu, dubbiin qorachuu yookaan waa malachuu mataa walitti qabee dhiira dhala sassaabee nu qabsiise waan addaa dhumiin afaaniif aadaa nu marti haalan beekna kan dursan abbaa seenaa waaqaa ga'u galan nyaata wal cinaa teenya otoo abbaan waggaa sana hundaaf abbaa keenya. Kan na dhibanaan ta'e algebraa jiyoomeetirii loog trigonomeetirii kaalkulas faankishinii bira taree harka shan keessa keenya waa kaa'e mataa namaa achi yaa'e. Maqaan gumii herreegaa ormi gumii nu eega irra diboon akeeka keessa namaa wal beeka abbaan gadaa ibsanii hunduun yaadatama akkuma dubbee habbulu waan darbee yoo kaasanii garaan nama raafama ta'eef dubbiin haa bulu. Wal asuu bara hamtuu cunqursaa fi gidiraa jabaa meeqa tokko fee lafa akka of kirkira beekna kan kufee hafee sawwii boruun tirtira adda garuu kan keessan nu mara garaa hira obsaan darbaa as geessan rabbi siffaana jedha. Hidhaaf doorsisa maraa hidhee qineenna yaraa wawwallala magaraa waa meeqa keessa ta'a umriin isa jaarsummaa hiree mirga namummaa heera safuu hingafummaa bira seera duroo abbummaa almeeqa sarbamtanii garmalee darbamtanii guyyaa kan qaqqabdanii ani sin caalan beeku hamaa darbee sin qeequ garaas nama hammeessu kaleen dubbiin hadheessu waan kaleessa taatan beeka garaa keessanii kan darben darbatanii bagumyoo nageessanii. Egaa kabaraatti buluu akka garaan arganii sila haqatti bulu dubbii yaraan barqanii keessan lubbuun haa bulu hamaa sinirraa lagee cubbamaa fi gadaa cookkoo sinirraa baqee madaa fi mimmaan keessan rabbi sinirraa haqee umurii fayyaa wajjin galgala sin haa tolchu lafa deemtan hundaayyuu nagaan sin haa galchu godoof biyya keessanis oolchii nagaan haa bulchu dubbiin galfate qabdi dabaleen nooru jedha dibaruu kun jedhina isan sinirraa fedha. Egaa yaa waaqa uumaa kan aafu dhagaye nus ilmaan jara kana wajjuman nu dhagaye afaan keenya qajeelchu waliigaltee nu laatu dacheetis nu dadhabin jajjabaatu nu baatu. Ilaa yoo obboloota koo warra biyya naaf alaa hunduu fiigee jawwaree maayii qe'eetti gala ka'umsa kan cimsine walii waa gurgurfanna tokkummaa itti boruumsa dhamsisuunfanna. Humna kanaan yoo dhumne waan guddaa akka hojjennu farda namii lakkifnee kana abdee haa goonfannu. Humna isaan nu haa uffatu guddaan tokkicha dubbisuu jedhesse hunduu ta'uu danda'a. Yoo rabbi akkuma goma keessa jedhe kitaaba walirratti jalqabaa jedhu keessa dubbisuuf qophiicha jira hundi keessatti waan affeeramtanii guyyaa eebbaa sin beeksisa iddoo isaa waliin galatooma. Dandeettii walaloo kan dandeettii waa tolchuu dandeettii hunda sana baasanitti fayyadamuuf garuu waan hedduutu danqaadha. Otoo namoonni wanti silaa barbaadan waan biraa osoo ta'an waan ittiin jiraatan wanti nyaatan jiraate bara namni dandeettii ofii hedduu baasuu danda'a jechuudha. Namni kun durii jalqabnee beekna osoo jireenya walii gadi kaachuu baatee jalqabu akka wannaa sanaatiin waluma kanatti itti fufee
yoona yookaan akka looretti Tsaggaayee Gabramee ulfaattee gadi jechuudha to be honest. Garuu jireenyatu nama hedduu isa fakkeenya fudhadhee jechuuf malee nama hedduun dandeettii addaa osoo qabanu wantoonni adda addaa akka dandeettuu fi sana baasan itti fayyadamu godha jechuudha. Waan hundaafuu obbo Kufaatichaa kitaaba bokkuu jedhamuun dhufaa jiru rabbiin achiisaa galuu jennaan gaafa eebba isaatii akkuma inni nu affeere guyyaa sana argamuudhaaf hundi keenya fedhii qabnaa yeroo isaatiif bakka isaa kursanii beeksisuu qabu. Ammas deebinee hedduu galatoomuu jennaan obbo Kufaadha. Ofiisaa takka walaloo gabaabaa qabu isaanis yeroo waltajjii keessa jechuudha. Galatooma nama waggaa baay'ee gargaarfaa baanee as fuulduratti argaa jira. Sunuu danuu na gammachiisa. Bartoota dura waggaa 20 dura ta'a. Gurguruu baadhe. Jirbii adii xaxamtuu kamsaasoftuu eenyutu abdataa huccuu taati jedhee eenyutu eeggataa yoo iddoo jirbiilee yoo ijoollummaa san qubeen wanta sagalee taatu wanta hiikaa baadhattu taatee natti mul'attu homaa natti dubbattu xaxamtee akka jirbii adii wal keessa jalaa babbaddi akka malee na dhibdi arrabana daranna Nambana qubeen jirbii wal keessaa deeba ciccita jettee is xuroofte jettee gattu isan an nan yaalatti cin isan an bacanca sassaabdee naqxee birree malee takkaayyuu natti naarre ati mee eeyyeen ati kun nuffiin simbooditu dallansuun sirran gattu cichoominaan foota obsaan dursaa oolta daboorummaan bittu gootummaa leellifta dhibaa'ummaan feetu jajjabina uqta ulfina weeddifta garuu suma kana jalaayyu jirbii martee hiikuun sirkaa kamsaasassu
sammuu qatte hidhuun si jalaa joonjessu ati garuu eeyyeen egeree onnachuun abdii kuttee hin boossu giraaba duubatti mul'ata kee laaluun hojii keetti hin qoostu akka ayyaana liiban siif qubeen jibbii garii baqaqsiteetu kaan immoo dachaafta footee waloomsiteetu harba hidhuuf akeekta eeyyeen dhuguma siif qubeen jibbii dubbifamaa qabdeetu dubbachiiftuun foota walitti simsiifteetu kirrii sagalee uumta arrabaan meelchiteetu gurratti hiitee jirta sagalee koo hiikteetu yaad qalbii na dubbifta kirrii sagalee uumte feetu ni gabaabsita yookiin ni dheeressita garii jabeessiteetu kaan ammoo laaffifta sagalee filtee marteetu tubbaa jechaa uumta jechoota waliin rarteetu akaakuu gaalee toora naqxeetu seellugaan hodhita walqabsiistuu loosteetu gonfoo himaa dhoofta kuula faayessiteetu ruufa nakkeeyyatta feetu fufurdifteetu bullukkoo dubbii oofta tooraan tarreessiteetu caasaan mirreessite faajjii gadaan kuulteetu dirriba guulaa goota seenaatti gad naqxeetu aadaadhaan addeessita dachaaftee oolgaa gooteetu qooqa taliila tanaan eebba waaraa eebbisteetu oromummaa uffifta kanaaf si leellisuuf si waammanne nu warri oolmaa kee baanne galaanuu hiite nyaannee doofummaa jalaa baane galatoomi siin jenna kabajaan si simanna ayeeturra si baafneetu arfaasaa irreeffanna tulluu bidoo gad laalaa akka lafa abbaadhoo atlee horootti badhoo si godhanna cuultaa si baafanna tulluu irreeffanna abbaadhoo gurree birqii jajjabee gaafa xiiqii yookiin malkaan si buuna jalliyaan badhoo urufa kutu abbaadhoo diinoo jiloo qalee itti irreenfatu jaarsa koo wala beeku abbaa areeda bissii oromoo mara biratti liiban sadeen beeksisi umurii dheeraa godhu raagi gada mojjoon ammas nu luboomi seenaa nuttimi galgala hin badin milkii argadhuuti nuuf ayyaamami barsiisaa jara kanaa abbaa seenaa lammii jajjabee manaa galatooma. Gosaa takka jalqaba gaafa warra dubbisuu qabu walillee dandeettii qabaateetii jedhee dandeettii kana caalaa warra si'a. Bara yeroo tokko dandeettii hin qabne jennee dandeettii keenya hin himannu beektanii sun akkamitti ilaalamaa namni tokko kan danda'a nan beeka jedhee of jajaa waan jedhu jiran keessa. Asittillee baay'ee kaasuun barbaachisaa miti fakkeenyaaf wanti Jawaar Mohaammed ittiin namoota ittiin taphataa jiru tokko nan danda'a jedha. Ayikaani bakka addunyaatu gorsa biyyoota meeqa gorsadha dhugaa fi waan biraati. Kun garuu namni utuu dandeettii qabu dandeettii dhoksuus sirriisaati. Nan danda'a yees hin dandeenye. Walaloo kana caala walaloon asirratti bara gidduu ishee jedhee halkanatti tokkotti dhiyeessa finfinnee kana keessatti bara walakkaa kanaan taatu bara. Walaloo jedhanii kitaaba qopheessanii walumarraa walirraa bitanii wal sooromsan walaloo fufaatichaaf sadarkaa qopheessu parsantii 25 ta'a. Garuu galateeffannaa yeroo waan qabneef baay'ee waan baay'ee asoo dandeenya ammaa kana immoo taanee warri gumaacha
warri kaayyoo kana deeggaranii jara kana too lubbuu jiran waa goonamu waa gochuun maallaqaan qofame afaan galatoomaa gara qulqulluu galatoomaa kabaja kennuuf beekamti kennu waan guddaadhanii biyya keessaa biyya alaa gumaachatu jira ijoollee waraasi qofa miti ala ta'anii Ameerikaa ta'anii warra gumaachatu jiru garuu warra sanaaf warra biyya keessa jiru maal karoorsine mee jechoota ittiin warra kana ibsitan ergaa jenneen jechoota ittiin ibsan jira kana barsiisota kana hayyoota kana gara ittiin ibsan ergaa jenneen erganii hundumtoota gumaache ergaa namootaa kana immoo obbo Bantii Firoomsaa amma slaayidii waltajjii kan gobantii jechuudha. Galatoomaa. Anillee akkuma warra kaanii kana namoota hedduu kan waggaa yeroo dheeraa osoo hin argin ture argaan jira. Baachii waan kan godhamatu baachii keenya baay'ata waan sammee. Walamaluu gaarii. Sagantaa beekumtu baay'ata. Dhaabbiin bangaltansi. Naa hedduu nama gammachiisa. Akkuma keessa namni jedhee pilaatfoormiiwwan adda addaa kan egaa dhimma kana ittiin hordofamaa ture waa hedduu fayyadamaa ture miitingiiwwan adda addaa illee onlaayinii gaggeessaati karaa sanaan yogguu wal quunnamnu karaadhuma sanaan ergaa gabaabaa jechuu jara kana maal jettu akkamitti ibsitu mee jennee ergaa guurree jirra. Barreessee dubbisee waan hin dhageenyeef sakkanaatti jedhee yaadee danbeeku. Multiplicative baay'ee irratti ogummaa qabu jarri kun namni waa hedduu waa tokkos waa lamaanis sadiinis successful ta'uu akka danda'u educationii tokkodha jechuudha. Waan qabatan jajjabaatee itti qabata jedhu sirriitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Ittaansine egaa jajuu appreciation award erganii jara kana lamaaniif abbaa seenaa qabu. Kanaaf isaan next asitti kan argitan obbo Waan Gaasuuti namicha guddaa kana asis jiru. Isaan maal jedhanii Koolaat Maater eenyu kan dhibinti kanallee koordineet gochuu keessatti asuma diiniidhaaf diinii pambasii kanaati waa hunda kan mijeessaa ture bakka kana dabalatee isaadha. Hedduu galatoomuu jechuun barbaannaa akka qoreettisi. Maal jedhaa the best teachers who teach from the heart. I want to thank both of you. Kulega waan namoonni baay'een yeroo tokko galatooma jechi jedhu godaa qabii amma gaara wantoota keessa ofiitii ibsachuu dadhaban hedduu just wagwaardi taayitii jedha namoonni galatooma tokko tokko immoo ibsamuu mannaa dadhabamu galatooma jedhanii jiru. Hedduu galata namoonni as jiran hundu emotionally supportive godhu isin jaallatu. Fuul keenya na wal arginu naasu online haasaa naasu amma jecha asfoo kana akkasitti fudhadhaan waa hedduun barreessu galatoomaan jedhiin jedhe ani dura yeroo tokko bilbilaafin is maaliin ibsite galatoomaan jedhiin ayar dirqama akkas jennaan anuun jiru kompileeshinii tiimii kompiile gochaa ture mana erga jechuudha. Kanaaf sana galatoomaa waan jedhudha. Next. Obbaasuun Adhasaa Barata jala kanaati. He is a friend of mine again. Baay'ee kun keenya gaanis wal fudhataa deema. Ameerikaa irraa jira. Jiruu ofii itti hir'istanii saba ofiif coominaan dhaabbachuu waan nu barsiiftaniif galatoomaa. Waan piik godhee fudhate qaba. Milkeessan illee kaasaa ture. Kutaa keessatti nu barsiisuu qofa osoo hin taane angilii biraatiin of barsiisuu irratti waa'ee saba keenyaa nu barsiisuu irratti gahee qabdu namoonni jechaa turani. Kanaaf isa keessaa fudhatee jiruu keessan hir'istaniis saba ofiif coominaan dhaabbachuun maal akka ta'e waan nu barsiiftaniif galatoomaa waan jedhu kaasee jira. Nu illee galatoomaa isinii jechuu barbaanna jechuudha. Next please. Obbo Biraan Fayyisaa jiraas? Okay. Jiruu Finfinnee irraa barataa jara kana lammiitu jechuudha. Barsiisaa Abbaa Seenaa Tasfaayee. Isin barsiisota haqaa fi sabboontota dhaga'anii nuti ilmaan haqaa fi seenaa keessatti sanyii isin facaaftan biqilee ija godhate. Kun sanyii isin facaastanidha. Ammallee galatoomaa isinii jechuu barbaanna jechuudha. Next please.
Bonsa Abbaa Bonsa Nasuitrat, please, Juru. Bonsa Eliza Kana, and Lane Grekum. Purito. Jawab Abbaa Jabe Fata. Enough. Tidak pakai. Jawab Abbaa Jabe Fata. boleh sana Gadaa. Jawab Abbaa Jabe Fata. Terus jawab ini. Keras warna warna sini warna dulu kesatuan. Erga bala kau itu lah. Isang ko soalnya jawab kan jabe fatu karena karena isi masih karena wasini ko coba nulle karena nu jawab sin jawab kenya. Pun bantu tak pernah kerjun kemarin, namun ini nama yang juga. Karena erga kudara, kapoda mana meroda astra, kami kapoda orang sini welcome yes. Karena tak kesini, kursus apa sih nanti? Kurang tahu kesini. Kerap, bukan misalnya lorong muat. Sabab kesini, namun tak kalau kaya bukan kerja. Thanks to our technology, walau kan boleh jual, walau berada, walau sekali sebiya, berpindah ke satu walau pindah ke satu, pun tak kena berada. Sabab kesini walau gini, cara kita mungkin karena ni contribute buat saja kebijakan yang kaya. Walaupun, namun juga head walau berapa buat income kan, karena sana tu dia kalau dari kalau cuma saja, ane usuan cuma itu akan cem, usuan mereka itu akan bekum sab jero kesana buat cakap ini sebenarnya. Ramanani, jenun bersisa aku mau bikin bicara miti, isinggal tunggu tadi, nui jiru bicara aku mungkin kalau cuma, nah kayak kesan, para tu tak kesan ni lah, itu dah wadah siru kau miti, para thabal dah, nui nemu tu itu nungkat kami, kalau sekop, nama saya atas, adik kan, anu kau tu nama saya, dulu kita ni lagi platform ni kita nungkat kami nemu tu nanti lah, nungkat, karena itu kalau itu berwarna apa Seenaa kita ambil kumpat ya di muka bisa tu kursun hamarti harkat di muka katut hendak kata apa enggak pada tu tetap pisri saji fana bumi rega akan hirma adin arsaji get together is hendak aku mukciran tu bumi get together is ni itu Isana sana ada tadi apa bagi je ada tak kami tak kasih dia ada you kalau ini tak mana apa bagi ini biar berarti ya ada non nama laman egal tekun bifakan angin waktu poldurat misal mana inca balik software inca saat kata update kau korean segala tu macam esen korean nam punda korean ada tiga bulan yang juru esen segala tu macam next please sekian Abu Fahid itu akan sih walau saja kisah tadi bahasa ni, tu bisa niru, nurul sini je. Sani kau macam ni pun. Aku dah lagi. Nurul sini je. Sanaul neraka kriya. Nurul sini je. Sanaul neraka. Joru kisah kisah. Galfatan nejabru. Galaki seni nyata. Galada rumah tertu. Nurul je ni. Galat University pilih kan atau suatu kampus universitas atau yang melainkan apa belum ada masih di bawah ese you both are chances who influence not only our academic success but also our self-perception, self-consciousness and the kind as a role wishing we do lives in the heads and believe anything academic success is the isn't of nu bersih dan of nu bersih dan consciousness itu yang double tani orang hayu orang mau tatanit, wan berapa itu baik orang mau, mungkin boleh orang mau kayu orang mau itu orang cina kasih jual macam tu. Karena ada sana ni saja, doktor itu pakai jual tenaga kerja ni, umur jarak asing kita, ini dia kasih dia, dua sahaja masih di next please. Oh, kepada itu awal surah, amal dia sejuk, dekat sana ada kena mungkin. Kami ini bersisa terkejut, orang ni sendiri orang jaran buta. Gadaa, karena Gadaa, tahu you, betul mangkesan, amma sinu pun dari sini pun lagi cuma ni. This again fact, senjalan ni uni. Onek kita kisah juga ini, tuan makai unu unda kisah juga berbagai, karena hundu akas mata senjalan, kalau tu masih ini cukup. Nah, next please, thank you.
obbo Magarsaa akkuma artistiidhaan illee isin anaaf fakkeenya gaariidha. Fakkeenya gaarii ta'uun akka sabaatti hin argamu jechuudha. Kanaaf jecha baay'ee cimaadha. Nu hundaaf fakkeenya gaariidha. Roobni keessan haala sanaan ibsan. Dooktar Makuddin Barsiisaa Walisoorraa Yuunivarsiitii Kampasii Walisooti Diiniidha. Yuunivarsiitii Amboo jechuudha. Sakaanis baay'ee keenyadha. Akkas jedhan eenyummaa keenya akka qabu dhaloota gadi fageessee yaadu jaalala saba isaaf jiraatu akka ta'an waan nu qaqqaniif galatooma umurii harraangessaa isinii haa kennu. Umurii harraangessaa nu illee isinii hawwinaa harraangessi egaa change management example of jijjiiree waggaa dheeraa jiraata. Isinis akkasumatti jiraatanis waggaa dheeraa akka jiraatan isiniif hawwinaa. Ila argatan tabbachaa sort of sure. Kanaaf akkas jedhan dukkana keessa dhaabbannee ifa jireenyaa fagootti akka agarru warra jiru bananiif oolman keessan guddaa galatooma. Kana irra deddeebi'anii ibsameera jechuun kun dhuguma bakka mijataa keessa dhaabbatanii fuuldura nama agarsiisaa turtanii hedduu galatoomaa jechuu barbaadan illee namni gara tokkos akkas jedhe Mordaa Kabbada Ameerikaarraa jechuun yaadatu jennee yaadna. Akkas jedhan haala mijanne keessatti barnoota kitaabarraa qofa osoo hin taane eenyummaa mirga sabaaf jiraachuu fi harka laachuu dhiisuu waan nu barsiistaniif galatoomaa jedhe. Achi as deebi'ees this question I think goes to Tasfaayee gatiin ta'a argameera garuu Deebiitti kenne. Bishaan nuti erge deebisee laachuu fi nyaata gatiin taa'ee argameera. Kanaaf hedduu bashannanaa sirbii gatiin taa'aa hedduu barbaadamaa fi waan amma gatii taa'u ta'e gatii taa'u kan So, next please, thank you. Obbo Mul'inaa Lalisaa Finfinnee irra jiru isaanillee akkas nuun jedhanii think seeneeriidha isaanii. Baatike. Seeneerii isaa ture beektaa? Daalaa ture. Karaa nagaa ni dheerata. Garbi isaa garuu miidhagaadha. Umurii dheeraa siniif hawwinaa. Sageen faakt. Bakka haqaa akkasa. Abbaa seenaa abbaa gadaa. Qartuu eenyummaati yoomiyyuu isin jaalannaa. Eenyummaa keessan nu baratanii hedduu irra deddeebi'ee ka'ee jira. Kuni namoota hedduu keessa wanti wal fakkaatu akka jirullee dizenkeetiif ergaa darbaa jirurraa kan hubataa jiru waan ta'eef galatooma hedduu isin jaalanna nuyis nu jiraadhaa isin jennaan please. Addee seenaa dhuunfaa as jiru isaanii ergaa isaanii dabarsanii turanii waan nu hunda keessa jiru dabarsitee ergaa gaarii dabarsitee wargaachii dhageessaniirtu akkanatti ergaa dabalataan nu geessee jirti. Barsiisonni gosa barnoota garaagaraa bareechanii nama barsiisu. Isin immoo afaan Oromoo fi herreega qofa osoo hin taane haala rakkisaa keessatti akka itti of ta'anii dhugaa sabaa irratti jechaan otoo hin taane gochaan akka dungoo baqatanii waan nutti agarsiisaniif onnee keenya keessatti iddoo guddaa qabu. Qabatanii ulfaadhaa fayyaa wajjin umurii irraa keessan isiniif hawwaata. Kunitti isa kan ta'e kaayeraa sirriitti sirgashii keessatti obbo Shibarraa Mala Ameerikaarraa miidiyaa sana gaafa abbaan gadaa dhufee wanti namittiin suni jettee sirrii miti hiriira irratti jedhe. Baraan yaadu qabachuufanii dhuguma sirriin turre
deebinis itti kennamee ture I think sirrii ta'uusaa si hordofaa turre we were a good follower atis liidarii cimaa turte sirrii miti jechee jechuma sana qofaan akkas sochooste Abbaa Gadaatiin dhaloota dammaqaa qartanii qopheessuu keessaniif galata guddaa argadha. Seenaa hojjettaniif ammas hojjetaa jiru. Isiniin boonna. Dhugaadhumatti isiniin boonna. Isin jaalanna. Next please. Opposite side. Takka dhageechisa. Akka seenan walaloo isaaniis egaa walaloo biraallee kana nu dubbisu abbaa seenaaf waa hedduu bal'isanii kaa'anii kan jiranii isin keessatti bareedinaa fi ibsuma Oromoo argee Oromummaa irraa jaalala inni qabu. Gara kanarraa qabu. Kanaaf namni hundu isin innaa saayinsii nu barsiiftan Oromoo taatanii nu barsiiftan. Kanaaf Oromummaa irraa jaalala qabu. Right? One of friend of mine. My truly great teachers. I will be forever grateful to you both for installing me the most essential ingredients for academic and personal success. Kan hundi mungkin itu kesatuan jadi kakak Akasuma Barcelona University Jijigati is a PhD candidate Australia and America. Coba kafana. Buat apa lagi mangsa asjum? Apa tadi? Gaya ini sempatan. Kanser di sini iya pesona. Kan yung jijiran beda. Mano jatan, wang botan, sirna jat sekali bojatan ini. Sirna sini neyam di motivation is in case sejurun. Leader itu tadi hojjetan waan ta'eef fudhatameera wayinda keenya fiilii goona kanalleedha hedduu galatamu jennaan taatedhani waaqmaa kudhaamaa ajoo hin godheera I think fineera akkasii your investment continues bearing lasting fruits gadi bu'ee hiikee jira Sudaan kaabaa seenee ture addaan connection waan jiruuf waaqayyo umurii dheeraa isiniif haa kennu you are anchor of our generation this is again fact Murid raja malle, era, buat kali bakana wakai itu tahun untuk reas jiru, sana lihat atas sini. Murid raja jerata, kalau kapsof bersisa kayaknya anggap pas. TV era kalinya sendiri, misalkan ada kan sendiri. Oh, itu udah baca kisah ni? Baca. Coba lekuk ni lagi. Foto konon tu dia tu mungkin dia ada berarti kesempatan naik ada. Asyik tigri sama umat okeynen. Oromo akabarat namun hunda kana kasojong kesan teknologi innovation ini hunda kesan namun di sana har kita asal istitaan namun tabak dadat indirectly singkapkan bakka hunda je. Sabab hujat sometimes go for global people for that man. Kenapa? Itu kalau kemudian nanti supaya anda oh baca ini kami mau pun tak. Selama baca ini. Ini macam tu. Amerika kabar tadi. Di sana Doktor Banti di Resa. Muta gafi tasfai di weekend nanti satu ko namin sendiri di. Ya, sama. Apa sih nak? Kau berdesa. You wholeheartedly dedicated to Oromo. Sanis kasa tu lagi, your dedication to the Oromo cause has cost you a lot. Juga ada isu kasa tu teh, apa Gadaa tidak kasih? Itu mana? Jadi only once lah reform kau. Ani dia mana nama kaya dah. You are a competent teacher. Ani dia kan itu nama. You may not be a favorite teacher. Senang kasa tu to a good proportion of students. Me not included here. Ani kana case not included with it. Good problem. But you have all the required skills and the ability to teach maths. You are so friendly to brighter students. You had a noticeable impact on you, on us. And It was selective. Gadaa, kunifalti nili kama Seenaa kaset. Almost Abbaa Seenaa le Abbaa Gadaa namni hubatu akkasi barattoota Gumini herreegaa haaluma sanaan sirriitti kan inni kaa'aa ture. Keessa isaa ijaarsa asii gumeedha maqaan isaa
ijaarsaas barumsaas kompoonentii hedduu qaba jechuudha. Barumsaas cimsaa indirectly immoo ijaarsa cimsaa. Karaa qabu ijaaruu irratti qabeenyaa fi faayidaan isaanii warreen aarsaa taasisanidha. Qabeenyaa fi faayidaan aarsaa taasisu bal'isee haala kanaan dhufee jira. Haayileen bakka jirutti nagaan ufaa ta'uunillee obbo Taaddalaa Bantii Finfinnee irraa akkas jedha. Yaa barsiisota keenya gaarii isin kaleessa salphachuu nuyi har'a salphinarra akka oollu nu godhu waan ta'eef galannii fi ulfinni isiniif qabu guddaadha. Nutillee ulfina guddaa isinii qabna. Indeeggara yaada isaa kana jechuudha. Aarsaan isin kaleessa kaffaltanii har'a booboo keenya ol qabannee deemna waan ta'eef galanni keessan dachaa. Alamaayyuu beeksisa Ameerikaarraa ergaa nu ergine garuu as keessatti hirmaannaa qaba. Isin beeksisuufis ta'a. Dooktar Oromaa Baayisaayitiin hundeessaa akkas jedhan isaan. Barsiisotaa fi abbootii koo jaalatamuuf kabajamoo barsiisaa Tasfaayee yookaan Abbaa Gadaa barsiisaa Xiraa'uun Abbaa Seenaa jaalalaa fi kabaja guddaan isin beekama. Aarsaan nu ijoollee keessanii akkasumas saba keessan bal'aa akkuma jiran yoom kan dagatamu ifaajiin keessanis firii hedduu godhatee bakka gammadan bakka gammadan malee nagaaf umurii yeroo isin qawwaa this specifically goes to Tasfaayee the talents energy, passion, and the love you had for teaching mathematics, and indeed, your encouragement and the supports were a source of motivation, inspiration, the reason to ignite the talents or energy in me that made me the person I am today. The same is true for you. You got big love and respect for you. We do have big love and respect for you. Next, please. Obbo Ayyala Baqqalaa ergaan nuuf ergine garuu isaan kana isaanii fuudhee obbo Bantii. Jara sigachuuf haala kanaan bakka mijataa hin taane keessatti guddina aadaa afaan Oromootii jechuudha maqaan obbo Abbaa Seenaa akkasitti kana amananii dhaloonni isin barsiistanis hojii keessanii si jaallata nuyi hojii keessanii si jaallanna sin kabajnaa kana caalaa Abbaa Gadaatiif ana maqaa hedduu barsiisaa koo turte waggaa lama. Kanaaf you are so special garuu maali nama na seeti bakka jiraachuu qabu hin jiru. Ati bakka barataan cimaan qofti walitti qabamu yuunivarsiitii bakka teekinooloojiin jiru barsiisuu akka qabdu bakka deserve sin goone akka jirtu nama na waan ta'eef I'm so sorry for that. Sorry sin goone. Ati high schoolii bakka namni hundi walitti qabame osoo hin taane bakka barataan cimaan hundi kan si hubatu walitti qabamee jirutti nama barsiisuu qabu. Akkasitti kanannaa sun hin taane. Sorry for that. So emotional for that. So kun immoo si wansuu qaba. You are kana caala bu'aan jiru sin jiru itti booluu qabda. Sirdachuufu I wish heartfelt longevity, full health, divine rest in a life ahead for both of you. Galatoomaa fayyaa. Next please. A friend of mine. Akkas jedhan lafanii maati. Kamera person. Nukaro, Nuijaro, Sangudi director, Boji Banki, head to the mountain, he did big to the Botaki. Umuri era, it was very much just run to me. I'm saying some movie regard. Now, I like to the link. Another phrase of me. Yard head to my chapter. Baralate, Babalate. Dangas je shoora guddaa taphataa jiru. Galatu waan amma ka'e hunda walitti qabee barreesse baay'ee. Sed wantoonni namoonni amma jedhan hundi beekumsa facaastan gama biraatiin immoo xiiqii facaastan of barsiiftan jedhan hunda biraan otuma kan biraan argin walitti it was amazing for me nani na ergo deebisee kennee fi hedduun jecha baay'ee cimaa tokkodha. Obbo Shamsuun jecha duubee godinanii as jiru. By the way, computer camera video kan godhani high school in Najiru yoo yaadatan ta'e development bank keessanii waan computer an barsiisan printing godhuu computer yaada virus naas na computer kan maali kursata virus jecha qoricha ni qaba naan jedhanii barsiisanii isheen sanaaf yaa computer hedduu galatoome Shamsuun obbo Galaa Haayiluu kitaaba
Rufaan hirmaatee kan jiru as keessatti Noorwee irraa hedduu akkasiin jaallata ergaa nuun ergine malee kanaaf wide So next please Hailu Sorile ergaa nuun ergine next please again caalchisaa dabalee ergaa nuun erguu hin dandeenye barataa keessanidha isaanillee akkasuma Bodejani wal Samayat Bikila Amerika irraa isaanillee ergaa nuun erguu dadhaban malee hedduu barataa keessanii barataa fa'aa hedduu isinitti dhiyaatanidha. Amma Amerikaa jira Oromaa irraa deemee kunillee barataa keessanii baay'ee kan nama jaa'ibatu lachuu barsiisanii beekan nama baay'ee beekuudha waan ta'eef garuu namoota kan vaaliyoon isaan qaban adda. Kun immoo aangilii biraa eessatti beekan soosaayitii keessaa dhufee faana yookiin galgala masheen kaaste isaan biratti baratu baay'ee beeku. Kanaaf jirra isaanis Adaamaa irraa Dubeellaa adda jooyi gochuuf turanii akka bulee qabaniiti. Obbo Fayyisaa Lammaa Finfinnee irraa akkas jedhan dhaloota qara lamaan kaartanii ulfaataa. Obboleessa kiyyaa cidhaaf qophaa'aa jira kanaan Akka qabu jedhan. Ayyee obbo Lammaa Jimaa isaanis akkasuma namoota faana hirmaatan keessaa tokkodha. Obbo Rikinaa Komala wal sorraa kaleessa dubbinaan argameera. Obbo Fikaaduu Disaasaa wal sorra jiru. Isaanillee nama 47 maqaanis isin beeksisa isin jaalataa isin isan barsiisa. Kabira kan maqaan asirratti hin galu ol ka'aniit jecha isaanii asitti fuulduratti turee dhaga'e Alamaayyoo kaleessa tasa dhaga'ee hirmaachuun qaba waan godhamuu qabu hunda gochuun qaba isaan arguun qaba hedduun gammada jedhee waan dhufaan hedduu galatamu jennaani ta'eetii waan jettuun jedhee Galatooma waan ta'eef jedhamedha. Asaan anillee akkuma warra kaanii tole ergaa karaa kana dabarfadhe natti tola. Ulfaadhaa galatooma waan silaa beekuu hin dandeenye otoo isin arguu baanne amshuu dhugaa dubbachuudha wantooti otoon garasuu galee hin baradhu ta'e oromummaa koollee akkan hin beekne ta'ee hafuu danda'u carraa sanatti ture. Carraa kana isin irraan argadhe isin lachuurra. Gumii aadaa afaan Oromoo yeroo jalqabaa gaafa dhaabbatu miseensi jalqabaa ana ture. Abbaa Seenaa wajjin barsiisaa Tasfee Cimsaa wajjin illee akkasuma gumii aadaa afaan gumii Ameerikaa keessa qofa miti na barsiisanii baradhee waan baay'eetu ture. Seenaan illee yoomuu hin dagatamu sababa Tasfee tokko Tasfee Cimsaatiin waan ta'an illee qabna mana barnootaatti akka nullee amma baanee ari'amnutti waan ture galatooma ulfaadhaa ammallee nurra oolaa bulaa dheeraa sin yaada. Yaadannoodhumaaf fuulduraalee tokko tokkos jiru. Osoo inni achi hin darbin namoota kana dabarsan ilaalchisee jalqaba yoo jalqabnu nama 82 wayiiti kan garee kana uumne akka tasaa ta'ee hunda isaanii hirmaachisuun yeroo dheeraa waan nutti fudhateef gara nama 47 wayiitti hirmaachisne wanti baay'ee qalbii na bute maalinni hundi isaaniitu waa'ee herreegaa fi waa'ee afaan Oromoo baay'ee dubbatti. That makes the program special. Waa'ee herreegaa waa'ee afaan Oromoo sirriitti nu barsiistanii miti. Sun beekamaadha barsiisaan koorsii ofii sirriitti barsiisa. Kanaaf eenyummaa nu barsiiftanii garuu isaan koorsii eenyummaa jedhanii dhufanii koorsii eenyummaa nu barsiisu. Karaa isaanii hunduu jechoota garaagaraatiin haa ta'u waan tokko dabarsaa han baay'ee kan na ajaa'ibe hoggaan ergaa isaanii dubbisu sanadha. Kanaaf baga gammadaniin isiniin jedha. Warri ergaan dabarfannes kanuma jedhu nutu tarii sassaabuu dhabe ta'aa yookiin namoota 80 wayiiti kan actually hirmaatan qofatu 47 ta'e gar fuuldura sagantaa biraa irratti deebinee wal arguu dandeenya. Yaadannoo argaman wayii jiru obbo Barbaadaa namni bara sanaa mul'atu. Illee
Jadi no kume regati pangada misalnya kume regati Kulisan. kum Alamayo jechuun ilaalan. Akkuma jechuunis Akkuma guddaa madaalam. Please kanala. Anis jira. Mul'atan. Daawwa. jechuun daldalaa keessa dhaabatu ture. Ini mereka macam itu. Get together in Gadaa. Next please. Kau bicara sah. Ini kayak ada Sheila. Bumi aman rumah surah kana kemudian Misalkan di juga from kana Fani. Ada social club. Ada sa wantoonni kun waa hedduu nu yaadachiisa. Kanaaf waa hedduu nu yaadachiisa wanti kuni waa hundaafuu wanti hedduu galatuuf jenna. Wanti asirratti isin bu'uura jedhe. Namni baay'een immoo ani eenyu maalinni eessa dhaquuf deemaa boru maalan ta'a maaliif narree gabaradhaa maaliif afaan oromoo baradhaa kana maal afaan oromoo kana wanti oromoo kana praktikaan dirqama waan baanii jechuudha dirqama fi baanii jechuudha malee qara lamaan qara sadii paartoo kaayyoo barnoota dhugaatti jirra kan ta'e taatu gabaabsitee yeroo keenya deemaa jirti duraan obbo Sisaa Takkaa walaloo waa'ee abbaa seenaa qubee okay Kan senakamterra. Belanin apa wanjecha pun itu mada sinan jalan. Galatoom inuillee hedduu si jaalanna nagaan guyyaa gaarii. Ayyee ulfaatu jennaan amma wantoota duraan dabarsan keessaa namoota miseensota haaraa dhufantu jira barree kan dhufantu jira namoonni lamaa sadan tokko dura otoo isin hin dhufin miseensonni as keessa jiru hundumtuu ani ebeelabilii jedhama sadarkaa barnoota kiyyaa asii bakka kana hojjechuutti jira inneen of barsiifne warra of hin barsiisin obbo Waaqumaa Kudhaamaa obbo Biraanuu Urgeessaa fakkaata. Aye, Akan bau dan Lakin. Guddaa galatooma namoonni sagantaa kun akka argamu waliin akka bakka kanatti waamamanii guddaa galatooma. Ani carraa kanatti fayyadame congratulations carraa barsiisan akkana isin jedhu isin carraa guddaadha baga gammachuu. You have PhD holders. Sektarii kam irrattuu namni isin barsiistan bifa kanaan argameenyaa isin galateeffatu carraa guddaadha baga gammachuu ammas. Kan biraa wanti ani naa galaa dhufe wayii tokko yaadaa ture. Akkuma isin deddeebitanii jettan ijaa barsiisuu ta'anii fi miti. Kaayyittiidha. Kaayyoodha kan kana godhu. Amma maaltu naa galee kaayyoon sun yeroo irraa hin darbitu. Eenyuma isin hirmaachisti. Akkuma gartee itti deemaa jira. Itti fufna akkamitti itti fufna wanta kana akkamitti. Odaa sagantaa xiqqoo marii gabaabduu qabnu adda achirratti yaada kennuu dandeessu. Hedduu ulfaadhu Kabiraan Urgeessaa
bakkee hojii koo microfinance artist jedhamu irratti BTC godha. Ulfaadhaa. Ammas microfinance immoo waanti Seera jedhu. pirezidentii waan haaraa fi Laayisensi irra jira. Initiative kana dhugaa dubbachuudhaaf namni hunduu yaadaa ture adde seenaadha initiative kana fudhattee nama yeroo sa'aa baay'ee fudhattee organize kan godhaa ture ulfinaan qabaa fi anillee hidhibsituun jedhaa yeroo dura dhiyaasuu fuuldura kana bareedinaa gadi baanee waan jedhanillee afaan Ingiliffaa warra saayinsiin afaan Ingiliffaa barsiisti Waqumaa is chief editor in Ethiopian Herald and afaan Ingiliffaa isaa fuulduratti dubbisee nan gulaalinaa anyway afaan Ingiliffaatiin godhuun irraan afaan Ingiliffaatiin ibsachuu danda'a otoo hin ta'in hin oola yeroo oolu kana yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa nan taasisu. I think akkana ni baruuf akkana ni freely communicate godhuu danda'u boldly communicate godhuu danda'u isa na agarsiisu natti fakkaata yeroo duuba garagalee ilaalu sanaaf jecha afaan Ingiliffaa isaan amma tokko na barsiisan irree qofamu jechuudha. Isaanan waan natti dhagahamu waa'ee isaanii ibsa isaan afaan Oromootiin ibseera jechuudha. This is just a speech of gratitude to my former high school mathematics teacher, Mr. Tasfai Chimsa, nicknamed Abbaa Gadaa. I don't know if it is possible to address in words the sense of gratitude I advisor, mentor, teacher and friend through my high school years in the 90s and then after has been one of the best things which happened to my life. I knew that you are a gigantic mathematics prodigy and an oral of inquisitive mind from the very moment I joined you in my capacity as a teenager and a grade 9 student back in 1989, according to Abesha calendar. Though I was a beginner in high school, I was keen enough to appreciate your exceptionally odd enthusiasm and energy to teach. I can't hide that you were also a very demanding teacher. Unfortunately, I and my classmates were not as good as you were expecting as to meet the demand. There were some instances when frustrations as failed in between the lectures. With those triggering activities you were intentionally doing, it forced me and others to strive so hard to understand what you were teachers you were using have made most of us to in mathematics. I think it was the that we did somehow we were teaching as part of the mathematics. I do remember those knocks you were giving me and others on forehead or to the blackboard repeatedly to signal us think deeply to solve mathematical problems. You taught me not only mathematics, but also integrity and to stand for what I believe. You befriended me in those days when having a close relationship with a student was not that much appreciated in the school community and beyond. The time when befriending a student was taught to degrade the dignity and pride of the teacher. Frankly speaking, it is that courageous act of you which taught me to treat my students
with dignity and respect, irrespective of their age, gender, and socioeconomic status. Once I had you as a friend, made me to be good thinker and submissive me and assertive at a certain level, though not to the standard of influential and impactful. I shall say the culprits, they are what they are, than listing them as excuses. Most importantly, you instilled Oromoma in me and taught me to be proud of being an Oromo. Indeed, you did that not by telling me about it theoretically, but living it practically. I am a living witness that you embody Oromoma itself to the fullest extent. I feel honored that you do this for letting me know and share your personal life, your identity, and your worldly views, Abuluko. Allow me to nickname you or call you this way afterwards with the name your lovely mother used to call you. You befriended me to the level of listening to freedom songs or songs of Blisumba like Umar Suleiman's mesmerizing lyrics with you while we were dining whatever food available under other tree at your backyard. Those songs are actually resonating with me until now, especially the song entitled Any Ordinary Adults, Let Alone Uneducated and Assertive One Like You Are. But you relentlessly helped me build confidence. There were memorable moments I can never forget. I always remember the day you took me to Kababush Hotel and invited me to a fabulous Kaiwat for lunch. What I cherish till today was not only the delicacy of the lunch I had, but also the way you escorted me to sit on an when I shut away and humbled myself to the response, you commanded that I should sit comfortably like a gentleman. You might consider those moments as simple acts of love. They were so and uplifting to me. I shall heartedly owe you my special Abuluko. Our relationship has been grown more than ever after you envisioned and enabled us to establish a mathematics club with the students' understanding of mathematics and its application in different walks of life. As a student, I have acquired huge and impactful experience to my life, ranging from building personal skills to understanding the application of scientific knowledge to a day by participating in the club. I still cherish the first experience I gained from our trip to Waliso Technical School, where most of us were stunned and inspired by the application of mathematics and physics. Our trip to Lake One will certainly remain a thrilling moment in the adventure of my life. Trust me, had it been for your audacity, this would never be happened. Activities and purposes of the club were not limited to academic arena. Without losing its primary objectives, it gradually started to consider the essence of science as a tool of promoting self-awareness and self-identity. It was after this broadening of the purpose of an Oromo and English were chosen as languages. As time progressed, Afan Oromo was proudly spawned among the possibility of promoting one's identity and cultural dignity in the school. I think it was this scrutiny and the effort made by Afan Oromo Club
that made the long abandoned Sabonuma Oromumma or Oromo nationalism to be reconstructed and Afan Oromo to be freely and boldly spoken in our school and the vicinity. I shall mention one particular moment which might explain how the club was transformed into this state. Our way to Brebu in a team where the Afranwelso Assembly was planned to be conducted. Being hesitant, I asked you that why should we participate in such meeting when we are supposed to study mathematics with other club members? Isn't this a waste of time for students to participate in the process of studying Afranwelso genealogy? The answer seemed both funny and odd to me by then. However, I followed you there with other members and dignitaries like the late Miru Tarfa, our elegant and intelligent history teacher. May his soul rest in peace. Beyond Itasalpat, Bolasas da Inagut. Taking this opportunity, I shall express that I am deeply saddened hearing the news of his death very recently from you, and I am unfortunate for missing to attend his funeral. I do remember him as a very knowledgeable historian and the first person who helped me to read reference books on Oromo history. I brought these Gerasa songs for his commemoration. In the Koko Igutu, Kulma Konkesa Abe, Jajabe Managutu, Tame Konkesa Abe. At the beginning, I was not lateral. I understood the essence and purpose of the plan of the club. I am not exaggerating. It was a plan that enables us to observe and experience the application of theoretical knowledge of mathematics and physics, maybe for the first time. A plan that helped us to foresee the mighty power of self-awareness in the fight to regaining freedom and cultural dignity. A plan that made the essence of unity and working together very vivid among us. Partly, a plan that set an unquenchable fire among us and those who came afterwards to be a demanding generation in the polity. A plan that helped us to secure our collective right in the quest to freedom, at least in the school compound. A plan which is still transcending. I now fully understood that why you nicknamed Abbaa Gadaa. I think it is for your unmistakable influence as a promoter of the significance of Gadaa system, Oromumma and Oromia now and then. I now fully understood that why you are and were targeted to. That is why we are gathered here to at least forward our gratitude and show the respect we have for you. You are my hero. You are our hero, son. I think you are one of the most successful mentors in your professional life for awakening and guiding students where they are today. Therefore, I personally thank you on behalf of me and those you guided, though I am not represented. Thank you for being our mentor and sharing your knowledge without any reservation to help us succeed in our career. Thank you for showing us the right path in our personal growth. Thank you for your simplicity and sharing your personal life. In particular, thank you for caring about me. Still now, even when I failed to give you at least a phone call, let alone returning a fraction of favor,
I received in those hard times. I knew that you ask every time you meet Milky, a friend of mine in need, saying that Gurban sun maal keessa jira. Finally, thank you for serving and generating thousands of professionals in every profession and expertise at every academy. We do really wish you to see your own progeny abundant and long life. Abulu nama ana Abbaa Gadaa beenyaa nama keenya. Thank you very much. Egaa nama kanaaf kan danda'u nan danda'a jedhee